imala duukaa bu'ummaa marsaa sadaffaa Waldaa Fayyisaa Addunyaa gara mana kiristaanaa kakuu araaraa Dobbee Keellaa Buraayyuu Shaggar Siitiitti argamutti taasisuuf adeema. Egaa maatii Waaqayyoo guyyaa kana muddee 21 ji'a 4 bara 2016 abboonni gurguddoon akkasumas abbootiin gadaa haadholii siiqee barsiisonni wangeelaa akkasumas tajaajiltoonni hedduun ni argamu waan ta'eef hundumti keessaniyyuu Finfinnee akkasumas naannawaa Finfinnee Oromiyaa guutuurraa warra argamtan tikeettiin isinii qophaa'eetu jira. Tikeettiin kun gatiin geejjibaa fi hirmaannaa qarshii 350 akkasumallee gatiin hirmaannaa qofa qarshii 150 qophaa'eetu jira. Kanaaf tikeetota kana karattiin argachuu dandeessanii bilbila asirra isiniin kaa'aa kanaanis dubbisuu dandeessu. Maatii Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu tikeettii kana of harkaan galchaa akkasumallee namoonni biyyoota garaagaraa jirtan namaaf bituudhaan